Jirra jirtu hordoftoota keenya akka alii fi jaalatamoo ilmaan Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa irraa nu dhaggeeffachaa jirtan oliif miidiyaa irraa oduu isaa kanaaf qabnu isin dhageessifnaan oduu wajjin turtii gaarii. Biyyoota gamtoomaniitti koomishiniin mirgoota namoomaa qoratu humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa murtii seeraa malee ajjeechaa hidhaa fi dararaa jiraachuu himeetii jiramu. Koomishinichi akka fakkeenyaatti kan kaan hidhaa fi ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu muddee 1 bara 2020 akka Shawaa Bahaa Fantaalleetti humnoota nageenyaatiin raawwataman dabalatee ajjeechaa murtee seera malee raawwatameen qorachuu ibseeti jirama. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaattis qorannoo isaa jalqabaa dhimma ajjeechaa jiila abbootii gadaa Karrayyuu irratti karaa darbeen baaseen abbaa gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaatiin ajjeefaman jedheeti jirama. Koomishiniin UN kun waa'ee ajjeechaa ol adeemaa umuriin isaa waggaa 17 kan ta'e Amaanuel Wandimmoo godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti caamsaa 11 bara 2020 akka ajjeefames qorateeti jirama. Ajjeechaa dargaggoo reefuu kanaan wal qabateetis namni itti gaafatameeru akka hin jirre adda baafachuu kominikeeshinichi himeeti jira. Akka ibsa mootummoota gamtoomanii kanatti Oromoonni Qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaa yeroo baay'ee miseensonni maatiin isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo jedhamu murtee seeraatiin malee akka ajjeefaman dubbataniiti jiraniim. Oromoonni siviilii ta'an wobooleen hidhata qabdu jedhamuudhaan qabamuu fi hidhamuun hedduu ta'us kominikeeshinichi ifa godheeti jira. Harka koo duubatti na hidhanii kophee isaaniitiin ammoo mataa koorra ejjetanii shanii waliin hidhata qabdanaan jedhan. Isa boodaas faana miilaa fuudhaniituma wobooleen hidhata qabdanaan jedhan. Ani hubuu tokkoyyuu hin beeku. Oromiyaan bakki irra guddaan kumaandii poostii waraanaatiin kan bulu fakkaata kan jedhu kominikeeshinichi kun haleellaan diroonii lixa Oromiyaa bakka garaagaraattiin yeroo garaagaraatti raawwatamaa tures namoota nagaarraa rakkoon hamaa geessisaa akka ture qorateetii jira. Oromiyaan lixaa gurgurame dhorkaan waan kaa'ameef odeeffannoon akka hin jiraannes taasifameetii jira jedhe gabaasichi kun. Waraana kaaba Itoophiyaatti ture ilaalchisuudhaan eeguma mootummaa fi TPLF jidduu walii galteen nagaa raawwatame yakki waraanaa fi yakki namoomaa bakkeewwan Itoophiyaa adda addaatti raawwataa jira jedhe gareen dhimma Itoophiyaa qoratan kun gabaasa fuula 21 baasaniin haala mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhan ibsaniiti jiraniim. Walitti bu'insi Tigraay keessaa hin dhaabbanne kan jedhe gabaasichi ammallee waraanni Eertiraa fi milishoonni Amaaraa sarbama raawwataa jiru jedheem. Gabaasa kanaanis eeguma labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame sarbamni mirgaa galmaa'uu gabaasonni amansiisaan isaan bira dhaqqabullee himaniiti jiraniim. Gabaasni isaanii kanarratti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa sarbama raawwatan qoratu hanqateeti jirama. Haqni ce'umsa eegalee dinqa qabam jechuudhaan qeeqan paartonni kunneen. Himannaa sarbama mirga Itoophiyaa keessa jiru akka qoratu gareen hundaa'e kana Itoophiyaa jalqabumaa mormaati ture. Keessumaa Tigraay, Amaaraa fi Affaarii fi naannoo Oromiyaatti badiiwwan kanaan dura raawwatanii fi ammas raawwataa jiran qorannaa dabalataa fedhu jedhan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanaan dura ibsetti eegaa doolessa keessa humnoonni federaalaa fi humnoonni faannoo jidduutti walitti bu'insi eegale lammiileen 180 ol lubbuu dhabaniiti jiranii. Badiilee naannolee Afranitti raawwatan ajjeechaan jubulaa gudeeddii beela dirqiin buqqisuu fi adeemsa seera malee hidhamuu ta'uu gabaasichi eereeti jirama. Gama oduu biraatti yoo ceenuun jiraattonni godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee mootummaan naannoo Oromiyaattis ta'uu kan federaalaa kan bakkeewwan weerartoonni irraa ka'aa jiran irratti hawaasa Oromoo deebisee dhaabuu akka qabu gaafatan. Dilbata dabre fulbana 17 bara 2023 walteensa hawaasaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin hidhattoonni faannoo finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Shawaa Bahaa cabsanii seenanii turan haleelamanii baafamaniiti jiraniim. Haa ta'u malee laftee Oromiyaa hidhattoota faannootiin weeraramee jiru qorkee irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 30 ol kan ta'u ammallee harka diinaa jira jedhum. Hidhattoonni faannoo guyyaa har'aallee daangaa Fantaallee ganda Xuuxuutti irraan dhukaasa bananii jiraachuu himaniiti jiraniim. Godina Shawaa Bahaa Fantaallee Buusatii fi Luumee keessatti hidhattoonni faannoo rakkoo nageenyaa dhaqqabsiisuu eegaluu isaaniitiin waggaa 3 lakkoofsiseeti jira. Hawaasni naannoo aanaalee kanneenii jiran rakkoo hawaasummaatii fi saamicha adda addaatiin saaxilamaa akka turan himamaati jira. Addumaan dirree daldalaa fi sochii gabaa kontirbaandiitiin beekamtu kan taate bakki addaa qorkee jedhamtu humnoota faannootiin qabamteeti jirti.
alaabaan naannoo Amaaraa irra dhaabbachuu hawaasni Oromoo keessaa erga buqqaafamee bubbuleetii jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa caasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan moggaasa maqaa qorkee jijjiiruudhaan maqaa haaraa Awuraa Godaanaa jedhu itti moggaasanii bulchiinsa aanaa Minjar jala galchaniiti turaniim. Qorkee jalattis bakkeewwan kan biroo Bulgaa gara Galaa Malkaa Jiloo Arroolee fi kanneen kana fakkaatan jedhamuudhaan kan beekaman hedduun lafti bal'insi isaa kiiloomeetira 30 ol hidhattoota faannootiin weeraramu hawaasni Oromoo irraa buqqaafameeti jira. Sochii waraana lafaa kallattii Shawaa Bahaatiin eegalame kun ganna lama xumuruu dubbataniiti jiraniim. Hawaasni Oromoo Karrayyuu fi naannoo sanaa yeroo hedduu gurmaa'inaan humnoota kana qolachuuf yaalanis rakkoo siyaasaa naannicha jiru deeffachuudhaan caasaaleen faannoo mootummaa keessa jiraniin salphatti duubatti deebifamaa turaniiti jiraniim. Fulbaana 17 bara 2023 walta'insa hawaasa naannichaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin hidhattoonni faannoo daangaa cabsuudhaan weerara seeraan alaa gaggeessaa turan rukutamanii baafamaniiti jiraniim. Humnoonni faannoo magaalaa Qorkee irraa rukutamee baafame guyyaa irraa humna kan biraa dabalachuudhaan bifa haaraan dhukaasa banuus maddeen himaniiti jiraniim. Magaalaa Qorkee waggoota 3 darbaniif humna faannootiin qabatamtee turte keessa alaabaan seeraan alaa buqqaafamuu fi barjaan dogoggoraa kaafamuu kana himan maddeen alaabaa Oromiyaa fi barjaa sirriitti bakkicha ibsu dhaabuuf yoo yaalamu raayyaan ittisa biyyaa hayyamuu akka dide himaniiti jiraniim. Kana malees qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni qe'ee irraa buqqaafamanitti deebi'uudhaaf yoo yaalan humnoonni mootummaa hayyamuu hin dandeenye jedhu maddeen. Mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuun Qorkee alatti bakkeewwan weeraramanii jiran akka deebisu ni gaafanna kan jedhan jiraattonni sochii guyyaa muraasa booda humni mootummaa bakkicha gadi dhiisee ba'uu akka hin qabne akeekkachiisan. Jiraattonni Oromoo qe'ee sanarraa buqqaafaman bakkatti deebi'uu fi manneen barnootaa ijaaruun akkasumas kaampii poolisii bakkichatti dhaabuudhaan daangaa naannichaa tiksuun dirqama mootummaati jechuudhaan yaadachiisaniiti jiraniim. Keenya isa xumuraatiin dhaabbanni gargaarsa namoomaa Odaa Roobaa jedhamu barattoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisuu ibseetii jira. Dhaabbatichi barattoota harka qalleeyyii fi maatii hin qabne akkasumas qaama miidhamtoota ta'an 70f magaalaa Gindhiiritti meeshaalee barnootaa deeggarsa taasiseetii jira. Hojii gaggeessaan dhaabbata gargaarsa namoomaa Odaa Roobaa Aanee Soowaaree yaada isaanii kennaniin dhaabbanni kun barattoota kana hanga isaan barnoota isaanii xumuranitti isaan gargaaruu kan itti fufuu fi hordofu ta'uu ibseetii jira. Dhaabbatichi kanaan duras rakkoo hongee aanota gammoojjii Baalee mudateen gargaarsa taasisaa turuu isaa yaadachiiseetii jira. Hojjettoota hordoftoota keenya oduu isaaf kanaaf qabnu kanuma. Oliif miidiyaa chaanala keessan katalee subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha hanga oduu itti aanuun walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Oliif miidiyaa subscribe godhuudhaan maatii kan jedha. Oliif miidiyaa like, share, subscribe in the comment.